Keessa darbuun malee keessa tafuun dhufne biyyoormaa qajeelotaaf galgalan qabu. Ardiin kun mijatee eenyuuf iyyuu hin guunneemi alaan yoo bareede keessa nagaan qabu. Uffannee uffata adii maannaa dhokkataa soorannaa xumurree kan biiftuu gadii rabbi harka gonfoo fudhannaa. Masiin keenya nuti eeggannuuf Yesuus harka ulfaataa nufa jabaadhaa ijoolleen gooftaa galgalli keenya ifaa. Yesuus Kiristoositti kan himanne haboo seexanaa jala kan jiraatan haboo du'aa jala kan jiraatan gara badiisa bara baraatti geessa. Naannoon boolla Se'eel keessaa hin diinu abiddi isaas hin dhaamu. Bara baraan jiraachuuf karaa kan ta'e Yesuus Kiristoos karaadha. Yesuus Kiristoos dhugaadha. Yesuus Kiristoos jireenya. Inni jireenya siif ta'e Yesuus Kiristoos deebii yaada garaa kee geeddaradhu jedha. Mootummaan Waaqayyoo immoo dhiyaateera. Yaada garaa keessanii geeddaradhaa. Yesuus Kiristoositti kan amanan mootummaa isaatti galu abbootii ko, harmootii ko, obboleessa ko, obboleettii ko mootummaan Waaqayyoo dhiyaateera. Yaada garaa keessanii geeddaradhaa. Wanti hundumtuu hin darba. Fooqiinis fooqii irratti hin hafu. Hundumtuu hin darba. Wanti biyya lafaa kanarraa ilaallu hundumtuu hin darba. Isa hin darbine mootummaa Kiristoosiin dhaali. Isa hin darbine Yesuus Kiristoositti amani. Jireenya bara baraa argatta. Wanti ilaaltu hundumtuu hin darba. Kan aduu gadi hundumtuu hin darba. Beekumsi hin darba. Qabeenyi hin darba. Wanni kun bareedinni foonii hin darba. Kan hin darbine Kiristoos Yesuusitti amanuudhaan mootummaa isaatti galta. Kiristoositti amani jireenya bara baraa argadhu. Samii gaditti wanti argamu hundumtuu hin bada, hin darba, hin hafa. Kan hin hafne mootummaa Kiristoositti galuudhaaf yaada garaa kee geeddaradhu. Wanti aduu gadi hundumtuu hin darba. Wanti aduu gadi hundumtuu hin hafa. Xaaruun keenya har'aa kuni jireenya bara baraatiif miti kan foonii kan hojjennu isa waaqarraaf nun qopheessu. Deebi'aa yaada garaa keessanii geeddaradhaa. Mootummaan Waaqayyoo dhiyaateera. Sababii cubbuu keef gara biyya lafaa isa dhufe waaqarraa isa gadi bu'e ilma Waaqayyootti amanii mootummaa isaatti galta. Mootummaa Waaqayyootti galuudhaaf karaa kan ta'e Yesuus Kiristoosidha. Jireenya barbaadde yoo ta'e kottu Yesuus jireenya. Karaa barbaadde yoo ta'e kottu Yesuus Kiristoos karaadha. Jireenya natti jibaatte yoo ta'e Yesuus Kiristoos isitti ulfaate gadi qaba. Kottu deebii Yesuusitti amani. Karaa dhugaa jireenya isa ta'e Yesuus Kiristoositti amani. Obboleessa ko, obboleettii ko yeroo keetti hin qoosin, umurii kee kanatti hin qoosin. Umuriin kee dargaggummaan hin darba. Wanti hundumtuu hin hafa. Yesuus Kiristoositti kan amanu bara baraan jiraata. Yesuus Kiristoositti kan amanu bara baraan qabbana bara baraa keessa jiraata. Isa fedhu, isa filadhu. Filannaa kee Kiristoosiin godhadhu. Har'a filannaa kee Kiristoosiin yoo godhatte bara baraan jiraatta. Bara baraan mootee jiraatta. Bara baraan isa wajjiniin qabbaneeffattee qabbana bara baraa keessa jiraatta. Har'a Kiristoosiin hin filattu yoo ta'e, har'a Kiristoosiin gara isaatti hin baqattu yoo ta'e, har'a dhugaa isa ta'e Kiristoositti hin amantu yoo ta'e, guyyaan gaaf tokko hin dhufa. Har'a guyyaa keeti. Har'i guyyaa keeti. Har'ati guyyaati gooftaa kee Yesuus Kiristoositti amantee jireenyaaf qophooftee teessudha. Obboleessa ko, obboleettii ko, abboota ko, harmoota ko yeroo keessan yeroo Waaqayyoo godhadhaa. Yeroon kun yeroo Waaqayyo isiniif kenneera. Yaada garaa keessanii geeddaradhaa. Mootummaan Waaqayyoo dhiyaateera. Dhagaa dhaggeeffadhaa. Mootiin du'amee, mootummaa du'aa golgoleesse. Inni Waaqayyoo qalama kana siree kana si barbaada. Akka ati fayyituuf du'a keessaa jireenya akka ati darbateef hidhaa du'aa jalaa, hidhaa seexanaa jalaa, garbummaa du'aa jalaa, garbummaa cubbuu jalaa akka ati nama baateef.